Akka walta. Jirtanis ka online jirtanii konsarii tokko agarta mukaan ol seenu dadhabbiin qaban ture. Naannoo kumne dadhabbiin qaba. Kalee guyyaa guutuu 8 am to 8 pm. Ayyoota North America irraa ol ka'e wajji ol deemu ture bukkeen irraa kaasaa ture. So I had a very long day yesterday. Sammoota Zoom meeting qaban ture. Gara manaas 4 am itti ka'ee dhufe. Egaa as dhufe jara kana wajjin suuraa iddoo adda wajjin wal geeroo waan tureef. I'm getting old, you know. I just have to admit. Akka duritti akka guyyaa deemu akka dandeenye limiti kiyyaa isaa guutuu jira. Dadhabeeti malee nagaan qaba. There is no problem. But I'm really exhausted. Bobuna kana tokko fitee Red Bullis dabaladheetiin jira. Waggaan madaraka irra kaa'ee haasawaa eegala energy ni dhufa. Don't worry. I'll recharge, you know. Like a car. Sanumaafi warra Dallas, thank you. It's always beautiful to see you. Amata meeqa asdeet deemna. Arra oneerra farda usniyaa tokko qofa. That was the biggest horse I've ever seen. Yeroo gaafa galatoo maraadhu. Farda hanga wayii dheessu fi geefa ni qaanfanne. This is a beautiful community. Yeroo dheeraadha asdeet deemna. Yeroo hunda dubara gaartanii dubara dhaabattanii waliin mari'annaa. It's a dynamic community. Yeroo hunda dhufee wajjin mari'achuun hedduun gammada. I just want to speak about someone, Elias. One day, we never believed in hierarchical leadership. There should be one legambar if we could delete his art, if you could. It never would. Hirio Matamanna, comrades, were friends. This guy doesn't age. I knew him 20 years ago, 2005. Who? That one. That one, you know. Well, I knew him I met him, before I met him, we started talking in 2005. The first year I came to America. He was older than what he is today. The kids were like, one was not born, I think. You know, one was a small guy. Ega Kafsa Walihidan. Kampar Walihidan. He has been my right-hand man for a long time. We did Walde Dargagoda, and the other time Gafan the Garawa broke up. Walde Dargago, Wali Jarre, Duba. Abaska, Mambutu and Jari, Borosmana, and Jarvan, and we came down the Noriani, but he was at the back. Some Bodas, Gafa, Oromo first piece. Osas Gava president, he was my man. I think I spent more time on the phone with this guy than with anybody on earth. It's incredible, you know. And I think that's why I'm deaf now, almost. I'm not deaf, but it's going down. Of course, there is Bosnia. His partner, his wife. You know, this thing we do, one need to go, for us, we are at the forefront. You can actually see our sacrifices. You can see the hardship. You can see how tired I am. But you really cannot see the sacrifice of our women. What, you know, Bosnia literally raised the two kids alone because I stole her husband for last 20 years. And for the last 20 years, I took him away. And the kids graduated. Now, you can kick him out if you want. But I still need him though. I just wanted to say thank you. We are friends, we are comrades, and of course, he would not have been able to do this without you, the community. Community Jabakaba, hero of Jaja. You know, he says, I will beat Minnesota. I know there are maybe 50 people here, but he always says, no, I'm going to do better than Minnesota. I knew he's not going to do it, but I still say, yeah, he can do it. And to compensate of course, we have this guy. I think he was my security, my bodyguard, my security for 3 months. Yeah, he was. You know why I tell you this is? We are friends and we are comrades. I am their best friend and I'm their boss at the same time. We have a policy, which is work hard and party hard. There is some one we don't talk. But what we do, we have to do
Bashananus Bashanane, 6 am Nikan, take it up. What someone from Djibouti got or security detail to a case? I'm more boss at Jirana below in Azato. Where is that cowboy guy? And now, who is the cowboy guy? Then I have to go back to my memory. Why do I say this? Because the people around me are the source of my success. I'm a very successful person. I'm not so dumb and adaptive. I achieve almost everything I desire, everything I plan. But it's not because of my strength only. Because I'm surrounded and I'm blessed by strong friends, strong comrades, and a strong community. You. Thank you very much. Sorry. Gavan Kenya Rakau. في أما أتين كيلو شنين دبلي. أيوني بكرة نجد وصول نياتي سن. ورين برا برجر كنا سنتول دري وصول نيالو. كنا مقالون نادي مقالا لا مستين نادي. غافا أمريكا رجيتون دي. بكتورا أسي غافا بيجي نجي يسن سر كن جيني في أدرا كيسن. نياتنا رادي كيسن أنا يوغاني مقالا كليمانجارو دي بيفر رابوسون كبات كامتا ويا فتم سومانو بنتا. I just want to say the love you have for me, the love I have for you. Is the source of our success. Thank you very much. I will open up the floor for discussion. Just let us development. Wala maray na sa rakom biasa ni wani urgut dolla makaluf. To kolola. Walwara si biyati dadar kaise jira. Hurre se jira. Oromia lola kaise jirti, Nano Amara lola kaise jirti. Now there is a new war coming up. The gay fanda. Namichi ammas lola grati. Lugal churab dema. It's a great Ertra to lola move demudra. Just since I started this campaign to stop further destruction, he is adding more destruction. Dubbi warra Tigraay keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuuf deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa san hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaadhaa for once for all daaraa godhuudhaa taa'uu deemuu deeman. Sudan has collapsed. Somalian fayyuu hin dandeenye. Itoophiyaan darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu, namni xiqqaa shoo yaaduu danda'u, wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Itoophiyaan deebisee tasgabbeessuudha. But ammas dinqisii biraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize gootaa ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Ammas lola galchuu jira. Biyya sanitti arguu jiran jirtanii mi? Jeneraalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli nu ga'e. Prime Minister Hayilamaariyaam kan matura angora ture lolli nu ga'e jira. Presidentiin lolli nu ga'e kennaan angora ari'an. Presidentiin Saalorka lolli nu ga'e kennaan ari'an. Ammas lola biratti geessu deema. Lolli kuni ilma namaa qofatu hin jiru. Qorannoo I think Finfinnee University mootummaadhaa baasee over last 6 years 1.5 million people died in Ethiopia due to war and war-related issues. Karasaasaan dhumee fi kabeelaan dhumee fi kabaqatee dhume wal jidduutti 1.5 million. Still maal jaasalee dheengatu galaaltan Itoophiyaan takka akka ammaatti nagaa argattee hin beektu. It's an incredible. We are facing a very, very difficult situation, isn't it? Dinagdee fudhadhaa. Naggaadee firana qabdanii biyya. Hanga feetetu ijaareerra namni waan nyaatee bulu dhabaa jira.
Qaaloommina qofaa miti. Osoo inni godhee silaa PowerPoint isin agarsiisu qaaloommina qofaa miti. Qaaloommina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Boba'aan gaafa namichi waan qabatu gara qashii deemu akkana fakkaate. Amma officially isaan dadda. 250 garuu barbaadee bituu hin dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what you were saying yesterday, Jimmatti. Magala guutuu diiganii fixanii. So, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Akkuma kayyoo dhalatee guddate. Magaalaa xixiqqoo gaara fudhadhu, galamsoo fudhadhu. Manni ka jiru karaa qofarra. Naganni ka jiru. Dukkaanni akkasumaa cuma jiran. Kana diigaa dhiqeeti. Ummanni Jimmaa kaasaa ta'e quunnamte. Ummanni akkamitti kaasaa gaafata milishaa irra daa'eeti rasaasa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wani dubbatu jirru dhiibbaa godhu jirru tokko lolli dhaabbachuu qaba Itoophiyaa keessatti. It is a must. Lolli dhaabbachuu baannaan anoo diaspora takka ka harka distii keessa baatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lolaa kun itti fufnaan 401k keessan hin kasaarinaa. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga irraa, Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitti galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin warri alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo gante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qaba jettee dalagatte is fine. Garuu haala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf ummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis ummata birattis nama gaafachiisa. This time, we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree ummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa shayitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu. We will not tolerate that. Kana namu beeku danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnee silaallu. Biyya teenya uummata keenyaatu keessa candaaqee carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareegine amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa. Qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana agarra. Maqaa keenyaan waggaa isaan biyya diigan callisnee ilaallu. Ibidda itti shidu jirra amma itti shidna. Ibidda kanaan yoo tole ni diriira. Ta'uu baannaan ni caba. Yoo itti agarsiisa. Kana waggaa jennu isin akka barsiisuudhaaf isin mirkaansuuf miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, ka lola malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirni isin jiru biyyi isin jiru uummanni dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop him. We will do whatever it takes to ensure we save our people and our country. Kana resolve Kenya akka hubattanii barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country.
I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaala. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jee, Sanboota Amaaraa jee, amma Eertira jee barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bishooftuu. Osoo jedhu magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi ummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabatuuf tattaafataa jirra. Banni si gaafannu nu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee. Tibuuf hin qabneef hojii kanatti seenne akeeni anamma deemuuf kitaaba isin gurguruuf miti. Kitaaba kan baay'ee online asuma kan ishu. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discourse. So that boro garuftan not dinimne kan jenne. Amma duras waan hojjennu da. Miidiyaas gaafa jaaru sin mari'anneeti. Sirna amma duras hoggaa gaggeessinu suma mari'anneeti. Kamma kanas ni gaggeessina. Either we will shape it up or we will get out. Warri naatoo isaanirraa qabdanis warri killee takkas kaa'attanii killee taan achi kaa'attanis booda akka walirraa laallee fi akka wal hubannuu fi hagama isinitti immoo barbaade marii gaafilee yoo kaaftan gaafilee kan mareennu taata ni haasofna. Marii kana cinaa banatti kan godhaa jirra. Kaan immoo akkuma isin jee yeroo dheeraadhaaf magaalota adda addaatitti wantoota keessaan mareetu qabnu saayyoota wajjin hogganoota wajjin mareetaa itti fufna. Kanarra jira galatooma. አማርኛ ላንጀቱ ጅራ እንዴት ዋላችሁ? ካሴቱ ሊቀይራ አስቸኮልከኝ። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይሄ ቫይብረንት ኮሚኒቲ ነው። ብዙ ጓደኞች ቤት የወጣው ነው ይመስለኝ። እንኳን ተገናኘን። ያልኩት አጠር ለማድረግ ሀገራችን ውስጥ በጣም አስጊና አስፈሪ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። ለእናንተ መንገድ ብዙም ለምን እንደማርዳት እንደሚባል ነው። አሁን ግን አለርት ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important. ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለውን ነገር ስታዩ ባለፈው አመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው። የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት። ትናንትና ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ጀመረ። በኦሮሞ ህዝብ ደም በኦሮሞ ብሔረተኝነት ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ። የኦሮሞ ብሔረተኝነትና የኦሮሞ ህዝብ አምባገነናዊ ንጉስ ስልጣን ላይ ማቆየት እንደማይፈልግ ሲረዳ ወደ አማራ ወገን በመሄድ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ወገን ይዞ በኦሮሚያ ላይና በትግራይ ላይ ዘመተ። This was from 2020 to 2022. ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የአማራ ኃይሎች ኤርትራን ይዞ ትግራይ ላይ ያደረሰውን በደልና ውድመት ሁሉም የሚያስታውሰው ነው። አሁን ደግሞ አራት ሆኖ የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹን ባገለለ መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይሄ ጦርነት በሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም with it። እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሩት እነሱ አይደሉም።
አንደኛ የሚያውቀው የድሃ ህዝብ ነው። የድሃ ልጅ